Guyyaa har'aa akka carraa ta'ee ijoollee koo fudhadhee gara iddoo bashannanaa deemna jennee baanee egaa iddoon nuti dhaqnes baay'ee nama hawwataadha bareedudha jechuudha. Iddoo isaa baay'ee tokko jaallannee faranjoota kana arginee viidiyoo waraabna gaafa jennu isaanis achi nurraa goranii dullaa baataniiti dullaa baataniiti deemutti kolfaatii turre jechuudha. Egaa nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota koo akkam jirtanii nagaa qabdu nagaan qaba galata rabbii bakka jirtanitti nageenya rabbii isiniif haa baay'atu. Egaa dhugaa baay'ee aariitana jechuudha guyyaaleen gaddaa argitanii jirtu. Mucayyoon kan koo jechuudha jabanaa cabsitee kaatee sana boodayyuu nan baay'attee utaaltee kaatee egaa gara bara maal jedhani bara gufuun namatti hammaatti moo bara maalii jedhu waan ta'e jedhu egaan beekan mammaaksa beekan malee hin ta'u. Egaa wanti hundumtuyyuu gaarummaadhumaaf jedheetuman egaa ofirraa dhiisee homaa miti waaqayyo beekadha. Waan hunduma keessaa na dabarsa waaqayyo jedhee tanan nan aare yeroo sanatti namni ilmoo ofiititti hagana miti kana caalayyuu dubbachuu danda'a. Isheen immoo waanuma xiqqoo sanaan xaphettee kaatee dhugaan yaaduman ga'an viidiyoo muraasa irraa muree tanan malee egaa waraabamaatii ture akkuma beektan kaameraan waan mana keessa jiruuf waraaba waan ta'eef. Innaa akkasanii isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota koo viidiyoon waraabamaatii ture mana keessatti egaan zimmeedheetumanii kun ana dhalaadha. Aduma naasoo isinitti waan kun anadha isheen sun immoo gaani firoota faana gargar hin boodhe isinitti himeen jira isheen sun obboleettii abbaa manaa kootiti. Isheen sun illee intaluma kooti jechuudha mucaan inni sun immooyyuu biyyarraa dhufee meeshaa wayii biyyarraa nuuf fideetii dhufe jechuudha. San isuman ilaalchisa jedhee tanaan ni jalqaba wayyoo mucaan na kuffistee oolte. Mucaan kuffistee na kuffistee oolte dhugaa dubbachuufi. Innaa mucayyoo kan koo immoo fuulduratti hin baadhetiin hin jira. Boorsaa ishee keessaa kun fuulduratti hin baatan sana hin beektani mitiiree isheedhaan hin baadhetii jira jechuudha. Jarattiin asittis naannoftee nuti dhufte chaayinoonni itti kolfaatii turte jechuudha. Obboleettiin gaabbaa ijoollee kootii maalin jedhaa miti waan biraayi itti kolfaatii turte hin beektan isheen kun dhiyoo kana mana isheerra dhaqee asillee dhufteetii turte viidiyoo irraa waraabniti turre jechuudha. Gaafa mucaa harkatti siistariin akka waan mucaa kuffistee fakkeessitee irratti darbatte tokko argitan jedhee yaada. Innaa akkasii isiniin jedha isheen nu biras dhuftii yeroo isheen dhufte baqqaanis akkuma innaa kaanitittiin ishee simadha. Maaliifin inni bahee deeme jedhee inni na miidhe jedhee ani firoota isaa miidhuu hin qabu isaaniin ooduu hin qabu ilmoo isaanii nuuf harkaa qaba waan ta'eef ani yoo isaan natti dhufan akkuma innaa kaaniin nagaadhuma fayyaadhaan seerumaan keessummeessa malee fuulumallee ittiin badu jechuudha. Kanaaf ilmaan kunis na ilaalti waan taateef haa ta'u malee kun ogaa amma mucayyoon kan koo argitaniirtu dheengaddaa akkam akka isheen na goote nan ba'a jettee kaate jechuudha shaantaa fudhattee ergasii maal Innaa abbaa keenya manaa baastee jirta nutis manaa nu baasuudhaafi abbaa keenya ari'atteerta nuyis nu ari'achuudhaafi dubbiinis waan ta'eetiin isiniin jedha gaa'isuma waan ta'eeti dhugaa dubbachuudhaafi. Ani baay'uma tokko na dabbareessuma dhugaa dubbachuuf maaliifiin in dubbadhu waan hundumaa jedhee yoo nan afaan koo qabadhee callise akkanitti dubbadhu na godhu jechuudha. Baay'izawii iddoon kun maal isinitti fakkaata iddoo buufata intiniidha jechuudha. Buufata mindinoo maal jedhama baaburaati jechuudha. Baaburri asirraa ka'a asii ka'ee raawwatee Jibuutii deema. Bakka asirraa jechuudha gara fedhe kan yaabbatanii deemuu ni danda'ani asiidha jechuudha. Inshaallah gaafa tokko ittiin deemuun keenya nooluu isin argisiisna. Keessallee kaaffee minaaminiitu jira. Kun amma iddoon itti namni itti wal ga'ee jiru kun iddootti tikkeetti kutatanii jechuudha. Tikkeetti kutatanii eeggatanii baaburri asitti dhufee asii dhufee raawwatee fuudhee Jibuutii isaan geessa. Gara eessa Baahirdaar moo maal jedhan eessa bakka bakkee biraa asii fuudhee gara biraa geesse jechuudha. Eessa akka ta'e garuu hin beeku. Innaa garuu akka Jibuutii akka deemu nan beeka asirraan achiin bakka biraa eessa jedhanii waan ta'e nu himanii turani. Kaaffeen hin jirti turte iddoo sana keessa garuu viidiyoo nama waraabsisanii garuu keessa seenanii waan barbaadan nyaachuu danda'u. Viidiyoo nama waraabsisan jechuudha achi keessatti.
Isaan kun warra achi eeganidha. Wantinidha jechuudha. Poolisoota warra isaan achi eeganidha. Nama achi siqsanii yoo nyaata nyaachuu barbaadan nama garuu hin seenu kaameraa ምናምን qabatanii seenuu hin danda'amu waraabuun illee hin danda'amu achi keessatti alarra garuu akka barbaadanitti waraabuu danda'u jechuudha. እና haa ta'u malee jechuudha ka namni sana argitaniirtu miti achitti ol ga'ee kan jiru qubna garumaan akka waan buufata xiyyaaraa deemaa jiranitti shaanxaa isaanii harkifatanii deemaa jiru dhugaadha. Baay'ee tokko namatti tola. Inna inshallah gaafa tokko jechuudha nani deemani deemuun hin koonaaf jechuudha gaaf tokko. Mee warri gara Jibuutii ምናምን jirtan kun mee nu affeeraa gara sanatti. Hin dhufna gara keessanii. Akkasuma isiniin jedha. Kanaaf gaayaa kabajamtoota hordoftoota kan koo dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko mataa koo na joorsite mucattiin dheen gaddaa. Kan jabanaa cabsiteerra akkaataan isheen godhatte bakka ishee bichaa miti siistariin himtuu baay'ee tokko na aarsite ergasii bakka isheen iyyuu na kadhattee akkamittiin ilmoo kee miti maalifiin bayinnaa jettuuni sittiin ulfaatu maal ምናምን jette isheen immoo sirma abbaa keenya ari'attee nus nu ari'achuu fi abbaa keenya manaa baastee nus manaa nu baasuu fi laalaa kaa amma yeroo baay'ee waan inni ani jedhu maalinni sagalee koo keessatti yookiin dubbii koo keessatti yoo quba qabaattan yookiin immoo yoo qalbifattanii ilmoon jechuudha waan fedhe maan taane abbaa koo naaf fidisiin jechuun nistu ilmoon kamiyyuu yoo haadha isaatis bira hin jiraanne haadha koo fidi jechuun nistu garuu otoo inni akkasitti na miidhuusaa arganu osoo inni akkasitti waa kana hunda balleessa isaa osoo beekanu osoo arganu maal jedhu abbaa keenya ari'attee naan jechaatii jiru jechuudha. Kana hunda keessa namni mti amma tokko naaf yaadu eenyu mucaa isa dhiiraa bichaadha jechuudha. Inni amma ispoortii deemee nu bira hin turre isa bichaadha jechuudha. Namni amma tokkoyyuu bakka waan hundumaayyuu gadi fageenyatti yaadee irraa amma tokko intinii jedhu isadha jechuudha. Malee ijoollee shamarranii akkuma argitanii abbaa keenya nurraa baastee nuun jedhan naan jechaati jechuudha. Isaan jiranii haa ta'u hundaaf waaqayyo beekadha. Waaqayyo immoo hunduma jijjiiree raawwatee anas nama na taasise jecha isaanii kana jalaa bahuu hin danda'a. Isaaniif jedhee raawwadhee of cabsee isaaniif jedhee raawwadhee akka isaan mataan isaanii gadi hin cabne akka hamilee isaanii hin cabne akka isaan nama keessaa hiriyoota isaanii keessaa gadi hin taane jedhee raawwadhee tanan akkasitti isaan faana ana tangalaattaatii jira. Isaan garuu gara isaa guranii dhaatanii tutoo balleessa isaa beekanuu akkasittiin jechuudha narratti dubbataatii jiranii. Sayyuu cabsee maaltu dhufa naan jettee bara cabsee maaltu dhufa bakka waanuma hin jedhu wallaalee tanan dhugaa waaqa zimmi jedhe malee cabsi cabee maaltu dhufa itti bakka ergasii jechuudha cabee maaltu dhufa cabeera dhuguma immoo cabeera namni kaa waan tokko yoo cabe maaliif akkana ta'a waan akkanaa maaliif akkana goota of eeggannoon gootu jettanii dubbachuun istuuree jarana mee isin mee faradaa mee natti faradaa dhugaa dubbachuudhaaf mee isinumti natti faradaa dubbiin hin hafaa hin hafu. Waan wanni tokko bade maaliif bade wanni kun akkamitti of eeggannoo dhabe jechuun hin hafu inuma jedhama. Kanaafuu ani nan balleesse natti hin fakkaatu garuu yoon balleesse illee bakka dhiiseera jedheen jira gin bakka isuma erga siyaasiitiyyuu haalichi dubbii dhattee isarratti bilbilattee waa meeqaa achi ganaa natti caffaree isa nan uffee jedhee dhiiseyyuu ganaa achi dawwalchiistee raawwattee bilbila irratti bilbiltee akka inni achi natti dubbatu taasiste jechuudha. Inna sagalee isaarree waraabee tanan jira isiniifan gallakkisa hin argitanii jechuudha. Akka carraa ta'ee viidiyoo waraabbadha jedhee anumaa gadi taa'aatii jiru. Sagalee naa bilbilee gaafa inni bilbileeruun irraa kaasee maal jechuu fedhe gaafa dhaggeeffadhu. Daashiin irratti bilbiltee mana naari'uudhaa fi koottuu na fuudhii waa meeqatu jira isiniin jedha waa meeqatu jira. Yoo baanees isa biratti galuu barbaadan abbaa isaaniiti ani isaaniin dhoowwu jechuudha. Mirga isaaniitti dhaqanii galanii wajjiniin jiraachuu. Yoo immoo si faana jiraannes jedhani ana faana jiraachuun mirga isaaniiti. Ani waan isaanitti balleessu tokkollee hin qabu kamillee maaf hin taane garuu gochi isaanii kun baay'uma tokko jechuudha. Ilmoo ofii garagaltee akkasittiin ganaa achi isatti dawwaltee akka inni achi ani uffee jedhee amma tokko bakka maqaa isaas hin dha'u ofii kootiifis omaallee hojjedhu dhugaa waaqaa jechuudha. Omaa viidiyoodhumallee hojjedhu ofirraa dhiisee taa'een ture. Amma kun hodhattee narratti bilbilchiistee achi ganaa natti caffaree inni. Innaa ilmoon ofiitiyyuu namaa hin toltu yeroo tokko tokko isiniin jechuu barbaade tanan orma mitiiti ilmoon ofii namaaf hin toltu.
Kana isiniin jedha kanaafuu waan hundaafuu ganami tokko yaa rabbi maa ilmoo na dhoowwatte otoo ilmoo naa kennite jedhee raawwatee boo'utu jira rakkatuutu jira waa meeqatu jira ilmoodhaaf jedhanii garuu immoo kunoo yeroo itti arginee jennutti ilmoo numti ofiitiyyuu garagashitee raawwatte yeroo itti dabarsitee nama kennitutu jira. Kanaafuu maa miti waan hundumaafuuyyuu rabbi jira. Ishiirree rabbi sammuutti ishee haa deebisan homaa jechuu hin danda'u waan biraatetti. Anas immoo waaqayyoo galgala koo haa bareessu hin akkanatti anaan ibidda natti ta'ee wanti hunduu na guggubaatii jiru kana waaqayyo galgala koo haa bareessu isaanillee waaqayyo galgala isaanii ani jiraadhee yoon isaaniif lubbuudhaan jiraadhe yoon isaaniif waan harka koorraa waa qabaadhe waa isaanii gochuu danda'a yoo lubbuudhaan jiraadhen boru achitti darbee raawwadhee isaaniifillee waa isaanii gochuu danda'a yookiin immoo haati keenya lubbuun hin jirtiin humtuuyyuu waan tokkodha. Meeqatu kun lubbuu isaa balleessee meeqatuyyuu rakkinoota sababa warra dhiiraa kanatti lubbuu isaanii balleessee lubbuu isaanii dhaba. Kun amma intala wayii samoona kana miidiyaa irraa argaa tanan ture Dubaayii keessa turtee achitti sooshaal miidiyaa irraa wal jaalatanii raawwatanii gara Dubaayiitti fudhatteedhani waan qabdu hunda gurgurtee gara Dubaayiitti fudhattee sanaan booda gaafa garaatti guutee gaafa jedhu akka carraa ta'e immoo mucattiin waraqaa achi hin qabdu poolisiin qabee gara biyyaatti gaggeessaa jedhan gaa odeeffannoo gaafa dhageenyutti sanaan booddee gaafa gara biyyaatti gaggeessa warra kootu si eegaa achitti dhaabatee warra kootti eegaa warra kootti galta jedheeni inni durumayyuu maal jedha ani jaalala ishee hin qabu itti fayyadamuudhaaf malee jaaladheetii miti achuma Dubaayii akka na geessitu barbaadeeni jedheedha. Amma isheen gara Dubaayii geessitee achitti walitti dhufanii wal dhirsaafniiti dhagaa wal jaalatanii sooshaal miidiyaadhaanii sanaan booddee gaafa achitti walitti dhufanii walitti galanii inni dhaqee garaatti ishii guutee garaa guuttattee garaanis erga guutee ka'e immoo qabamtee gaafa immoo qabamtu gaa waraqaa achi hin qabdu achi booddee gara biyyaatti ishii gaggeessuuf gaa poolisiin qabee gaafa gara biyyaatti galtu achitti warra koosii eegaa edeen gurbichi sobee jedhaani beessi kuni. Sana booda erga akkas ta'een booda ishiin achi gara biyyaa dhuftumtuun jiruu birriitti durayyuu itti fixxee jirti lafa qabdi moo maal qabdeedhaan isa itti gurgurattee jirti warra ishiitti galuuf akkamitti galtii taa'uuf akkamitti teessi lubbuu ishii balleessitee akkatti lubbuun namaa bade.